barakan galmeen sochiirra ture galmee 500,000 48,744 keessa galmeen 500,000 32,724 yookaan parsantiin 97 duwwaa 8 furmaata argatee jira. Dandeettiin qulqulleessuu manneen murtii keenya parsantii 1.7 ga'ee jira. Galmee kana akka waliigalaatti murtii argate keessa galmeen 500,000 16,418 yookaan parsantii 96.94 daangaa manni murtii kaa'ate keessatti kan furmaata argatedha. Galiin abbaa seerummaa sassaabame miliyoona 700 miliyoona 61 9,900 45,549 43 mootummaadhaaf galii ta'ee jira. Haala yaa'insa dhimmoota gara manneen murtii dhufan yeroo ilaalu kan bara darbeerraa galmeen 37,573 yookaan parsantiin 6.41 hir'achuu agarsiisa. Kunis manneen murtii aadaa hundaa'uun isaanii dhimmootni manneen murtii idileerraa akka xiqqaatan shoora olaanaa taphatee jira. Dhimmoota gara manneen murtii idileetaan dhufan jaarsummaadhaan akka xumuran jajjabeessuudhaaf wal dhibdeen uumamu karaa nagaatiin akka fala argatu taasisuudhaaf hojii hojjetameen dhimmoonni 43,623 gara jaarsummaatti qajeelfame keessa dhimmoonni 33,576 yookaan parsantiin 76.97 jaarsummaadhaan xumura argatanii jiru. Gama biraatiin dhimmoota nageenya biyyaatiif wal qabatan yeroo gabaabaa keessatti ilaalanii furmaata kennuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee haqaa waliin qindoomuudhaan hojii hojjetameen dhaddachi naannawaa magaalaa Baatu Sabbataaf Ambootti hundeeffamee galmeen 1,090 dhiyaatee yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatee jira. Gama yakka harkaatiin qabamaniin dhiyaatan galmeen 15,528 keessa galmeen 15,323 yookaan parsantii 98.68 sa'aatii gabaabaa keessatti murtii argatanii jiru. Dhaddacha maatiif daa'immanii irratti dhimmoonni 1,114,132 dhiyaatan keessa galmeen 1,110,508 yookaan parsantiin 96.89 furmaata argatee jira. Dhimmoota dantaa mootummaaf uummataa ilaalchisee harcaatii turan hambisuuf manneen murtii sadarkaan jiran xiyyeeffannoo addaatti kennanii akka hordofan taasisuudhaaf galmeen 13,654 dhiyaate keessa galmeen 12,903 yookaan parsantii 94.5 furmaata argatee jira. Gabaasa amma akka caffee kanaaf dhiyaatee jirutti haqa gama hundumaan iyyuu akkaataan ittiin mana murtii isa idileedhaanis ilaalamee itti haqni ittiin eegamaa jiruu fi gama biraatiin immoo mana murtii aadaatiinis akkamiin wal gargaaramee haqni namaa akka inni hin dhokanneef hojiin hojjetamaa jiru waan ba'eessa ta'edha kan ka'ee jiru. Ka'uu gabaasni dhiyaachuu qofa osoo hin taane bakka buutonni uummataallee ragaa ba'aniiti kan jiranii jechuudha. Qabatamaan akkuma kabajamoo Gaazaalee Abbaa Simal himanitti ardii kanarratti bakki namni itti qixxee wallaalamoo jiraate mana murtiitti. Haala kanaan murtii saffisa haqa qabeessa fi si'ataa uummanni keenya akka argatu gochuu keessatti manni murtii waliigala Oromiyaa fi manneen murtii sadarkaan jiran haala gaariin dirqama isaanii bahaa jiru. Dubartii fi daa'immii miidhamtee gidduutti gatamuun kun miidhamtee hafuun ishee saayikoolojikaalis fiizikaalis akkaataa isheen itti miidhamtee badaa turte jira. Amma garuu karaa baay'ee fooyya'insa qabuun karaa mana murtiitiinis haqni hanga danda'ametti akkaataa inni itti haqni itti adeemaa jiru ni jira. Ammas immoo wantoota nu afanii itti fufnee ni hojjenna karaa jedhuun manni murtii waliigalaa keenya waadaa seeneetu kan ka'ee jiru. Keessumattuu immoo karaa mana murtii aadaatiin uummanni keenya gara aadaa isaa duriitti deebi'ee safuu isaa ganamaatti deebi'ee dhugaa jiru dhugaa kanaan durallee haqaan qaalamee turellee ifatti baasuudhaan dhugaan akka argamuu fi uummanni nagaan akka wajjin jiraatu miinaa guddaa haala gaariidhaan taphachaa jira. Kanaafuu karaa mana murtii idilee ba'aa mana murtii idilee irra jirullee manni murtii aadaa kun qophaa'uun isaa hedduu hiikee jira. Duudhaa fi safuu ganamaa deebisuudhaaf buusaa godhuufa. Nageenya haqa qabeessa lafa qabsiisuuf gaachana sirna. Haqa waloo yookiin immoo haqa dhugaa argachuuf immoo mana murtii aadaa kenna tajaajila lammummaa jedhamu humnoota waloo kana harfanii mootummaan kalabsee waa malee miti jechaadha. Haqa gartee mul'isuu keessatti ragaa sobaa hambisuu keessatti haqa waloo uummata keenyaa argamsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Ammoo xiqqashoo gartee labsiin fooyya'uu qabdi jennee yaannuu jirra. Tunis
dhimmoonni hundinuu araaraan hin dhumu dhimmoonni garii karaa gartee mana murtii idilee deemuun isaa beekamaadha. Yeroo tana keessatti dookumentii barbaachisa jechuun galmee barbaachisa. Galmee tanaafis barreessaan dirqama ta'a. Tanaa jecha bikka barreessaa tana keessattis xiqqasho hir'inni bikki jiru jedhee yaadu barreessaan sirraawee agartee galmee sirriin namaa qabu jiraachuu qaba jedheetiin amana. Karaa biraatiin Oromoon iyyuu sabni keenya illee akka ofitti deebi'uu fi safuu ganamaa isaatti deebi'ee araaraan dhimma isaa karaa mana murtii yoo ta'e injifataa fi injifatamaatu jira. Karaa mana murtii idilee yoo ta'e garuu araaramaatu jira. Kanaafuu madaa qonyanyaan qabne godheet karaa manni murtii aadaadhaa haala gaariin uummata keenya tajaajilaa jira bilisummaadhaanii bilisaan jechuudha. Teessumti tun bikka jirtu mana murtii aadaati. Tanaafuu manni murtii aadaa waan mootummaan naannoo Oromiyaa goote cimtuu guddoo duudhaa takkaawoo sirna gadaa heeraa fi seeraan buluu namni safuu isaa deebi'uu aadaa cimtuu qabaachuu wajjin ga'ee guddaa qaba jedheetii yaada. Nuti akka Oromoo tokkotti duudhaa keenya ganamaa bakka itti deebisuun sirna ijaarrachuudhaan maal jechuu qofaan osoo hin taane namni keenya akkamiin utuun sobiin aadaa qabuun kakatee haqni akka inni ba'uuf immoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Miidhaan ga'u kun akka inni xiqqaatu akka inni hafu kun aadaa badaa seenaa keenya keessattis kan hin beekamne dhagatii ta'eef kun akka hafuuf gama lammaniinuu hojiin gaarii ta'e hojjetamaa jira jechuudha. Akka miseensa caffeetti haqni dubartootaas ta'e haqni uummataa akka lafa qabatuuf itti dhiyeenyaan mana murtii qofaa miti haqa uummataa kana karaa sirrii ta'een kan eeguu danda'u. Hubannoon uummataas cimuu danda'u qaba. Haqa dhabe kanaaf ammoo mirga sarbame kanaaf ammoo eeruun kennamuu qaba. Eeruu kennamu kana irra dhaabbateeti manni murtii tarkaanfii barsiisaa fudhachuu kan danda'u. Kanaaf dargaggoon, dubartoon, abbootiin gadaa, hawwaleen siinqee mana murtii cinaa dhaabbatanii miseensa caffee waliin qindaa'anii haqni uummataa kan sarbameef hojii cimaa hojjechuu akka qaban akka nama tokkootti akka miseensa caffee tokkootis anis kana cinaa dhaabbadhee haqni uummataa akka hin dabnee fi haqa uummanni karaa sirriidhaan ta'e fudhachuu akka danda'uuf argachuu akka danda'uuf gumaachuu qabu gumaachaa jechaadha.